Abbaa jam. Akkam gurba nagaa jirta? Wayyi maami amaana yaadaan badee jira beeyta. Maal taatan? Homa bara kanaattu naa galuu dide. Badee kutee maal rafeeyyuma. Ay yaadaan fagaatanii maal nagamarra? Naguma maali barri kuni yoo bareede jettuun bushaa. Yoo bushaa jettummoo deebiituma akka waan bareeduu ta'a. Homa kanuma naa galuu dide ana naa galuu dide yoo isinii gale mooji malee homa anuma dhibe beeyta. Oy abbaa jam. Maali ka barri silaa innu yoo lakkoofsumatu jijjiirame malee homaan jijjiiramu nama dhiba dhugaa jettani. Ayyee. Yaadaan akkana fagaannaa maal taatan jedhee yoo arrifadhe. Dhugama jettee lakkoofsumatu darbeen sun dhugama ta'e. Ana beeku anumaa galuu dide duubarraa kaasee haga dhumaatu wanta takka naa galuu dide beeyte. Yoo isinii gale silaa osoo atummaan naa himte. Oy abbaa maali? Waan kana maali isinii maa kunoo osoo bariita jennu deebitee dhiitii garaagarummaan isaan jiru. Bari'aa jira jettee yoo ati ilaaltu immoo ji'uma aduun guyyaa baatuu fi jiini halkanii fullee waluma qixaa ho'a gubichaa si guba malee ifni isaa waluma tokkuma homaa shiraman qabu dukkanuma kenna dukkanuma isa waan barri kenna akkana ta'eef hin beekne. Ani haquman siin jedhe duratti illee homa an taa'eetuma cinqamaa ture san natti himte beektaa? Isuma natti himte. Ani garuu duubaan ta'e duraan ta'e gamaa gamana kiyya kanaanu ni sodaadha beekta. Ni sodaadha. Maal inni fotolikaa kan keessa nama galchuu danda'an kama si cinaa jiru wanni nu dhibe jiruun qaalii taate. Aga namara sodaata. Ummanni walii galuu dide. Wanta na ajaa'ibe tokko keessa ummanni Oromoo baay'inaan rifeensa marga kan rifeensa mataa namaa biliyeena maal jedhamu san caala. Waliin gal ima nyaatamu bar Oromoon keenya nyaachisu ammatu jiidhinsa kana jaalata. Hidhammata diina isaallee ka isa waraanellee boojinaan bobaa jala kaata garuu bobaa jalas keettu ciniintee murtee nuun tarti. Kana jaariinatti hin kakaasin waan bara kanaa isinuma fa'atu beeka. Mee maaluma jette ati? Dhugaadha abbaa isinillee waa baay'ee argitaniirtanii garuu ana kana dhibu anuyyuu ka isin gaafadhu maal isinii deebisaa miti waan gaafii deebii hin qabne. Tole. Anuyyuu ka isiniin jedhu garuu mee zafana bara keessan sanillee ima jira ka dhugaa dubbatu ka namaaf qaalii ta'ee ka namni jaalatu ka sabni abdatu yookaan du'ee argita yookaan immoo jiruu du'aa isaa dhabda yookaan immoo badii tokko malee hidhaan dararamee argita. Kuni maal inni anuyyuu isin gaafadhaa bara keessanillee ima jira moo kuni wannuma bara dhufe? Yaa gurbaa ilma ko waan biyyaa waan zabana keenya ka duraanii jaalalaa fi waan bareedatu jira. Walii wajjin jiraachuu jira, walii yaaduu jira, walii galuu jira. Ka ammaa kana ambar duruma sitti isinumatu beeku. Mee atuuti natti odeessi maaltu mataa si jira waan qabu mara naasa'u waan amma jaarsa. Ay waa'ee tangaru ana kana dhibe garuu ana akka na fakkaatutti akka yaadutti inumaayyuu bakki suni waan ummata keenya kanaaf hin taane. Tole. Bakki keenya bakki suni osi jedhu isinii galee. Bakki suni naan galle. Bakkummaan jarri ta'e yaa'u 4 kiilommaan jedhazu. 4 kiilommaan jedhazu. Haasa'iree fi ijoo haasa'utte ilma kii. Dhagaa an akka na fakkaatutti. Tole. Achi keessa waa awwaalanii. Tole. Wanni bakka san dhaqee achirra taa'ee akka ummata keenyaan taane horii godhan malee. Tole. Wanni achi dhaqe osoo keenya jennu diina ta'e osoo waan ofiiti jettee ati achirratti teessoo jala qabuuf akka inni taatu as garagalee diina ta'ee si fixu. Kuni Na'am. waan achi keessa waa awwaala an eenyuun amanu bakka san dhaqee yookaan bootaa san jijjiiranii kiiloo 5 godhu yookaan 6 godhu malee bakka san irra bakka afurii san eenyuun osoo taa'e achi taa'ee seeraan uummata keenyaa fi kaan illee nu hoogganaa jedhee ani eenyuun jedhu maraafuu waan sanii dhiifne. Tole. Rabbi alaafisu nama dhiba maratti. Isa biqqofa yaadda ati warri alaa ijoollee waa'ee ijoollee oduu qabda ijoollee arabaa ta'a. Arabni achi
hiniiti jedhan dararaa jiran jedhanii warra asii achi yaa'e. Dhugaa jettan abbaa warra keessattuu biyyoota Arabaa akka Saudi Arabiyaa kana keessatti Dhugaa. waan akka ajaa'ibaa kana jedhan qabaan nama tokko walirra guuranii maal godhanii namarra hidhanii bakka uffata jijjiiratanii qabanii ijoolleen achi keessa darartiidhaan Yoo jette hoo. ijoolleen darartiidhaan balaa meeqa keessa jiran shamarran daa'imman qabdu Abbaan isi ibade. daa'imman qabdu shamarran ta'ulfaa maaliif dhiisaame waan garaa nama nyaatu viidiyoowwan garagaraa yoo arginu garaan nama raafama waan baay'ee nama dhibuudha. Maaliif kenna cinqeen biyya alaatti illee ormatti illee deemtee nu faana akka deemuun ilmaan keenya amma obboleewwan keenya warra achi jira sun warri akkasitti dararaman. Badanii. Ana kana dhibu mootummaan biyya kana sun biyyatti hin galchu kun lammii kiyya jedhee nahee fi irraan fudhatu maal jechuudha kun biyya akkamii keessa jiru nama moo mootummaatu hin jiru. Tolee ilma. Mucaa. Action. Hayee. Katolika moo politika moo katolika Oi abba. isa keessa katolikaa keessa nan galchin ani katolikaan ala achi jennaan Erguma waan ooftanii borcitanii qixxee geessitan keessaa ba'uufi. Okay, dhugaa keessan abba garuu siyaasuma biyya kanaattu gara keessaa ba'an hin qabne. Naam. Isin immoo bareeda gootanii waan gootaniituma giseen harka keessaa fudhattan haa ta'u ka. Ani ka jedhu mee kana dhiisi hooma arge mala ni mujette boolli maalii jedhan beekta amma sun achuma ta'e maa deemta qofa kunoo anaa Anaayyuu maa deemta anu osoo hin barbaanne botolikaa keessa nagalchitanii waan biraa haasa'e osoo dhimma biraatiif dhufe ani immoo dura dhufee yaadaan baddanii jennaan ammaal taatan jedheetiin rafeeyyuu bar isin bira taa'e amma immoo an dura isinitti ogoru baga geettan isiniin jechuu barbaadeeyyuu. maal kunoo masqalli dhiheen gadda taree amma dhufta maa manatti hin dhumirre anaa yaadaan badee bosona taa'u natti dhufta. Abbaa isaa miti masqalli maa darbeera ka isaatii miti. Kaamire? Ka fuuldura keenya jiru ayyaanni guddaa wayii jira akkamitti dagattan isin hin yaadanne. Maaliin jiini kuni maal keessa jirra? Abbaa dhugumaan deemtaniirta yaadaaf fagaattanii. Ina ayyaanni fuuldura kanaa ayyaana kaawwan irraa adda ka isa godhu. Uummanni Oromoo marti kakaabaa kibbaa ka bahaa dhiyaa hundi. Kum! Kennummaan uummanni hundi walitti dhufee jechuudha Kenna bakka kam? tokkotti. Uummanni Oromoo maqaadha jedha maal taatanii. ayyaanni kaminni ree? Waa isinii matas gabbaa kaaga dhumaan na ficcisiisa. Dubbii afaanin nan qabina. Kam? Kaabaa kibbaa bahaa dhiyaa walitti dhufee tokkummaadhaan aadaa Oromootiin faayamee uffata isaa eenyummaa isaa calanqisiisee bacaqii birraa bacaqii gannaa baanee birratti baga geenna jedhee uumaa isaa galateeffatee irreechatti ana haa nyaatu ana haa dagatu kunoo maraadheetuma taa'an argitu mucaannana irreessa ay irreessa kenna dhuga'e maal jettaree anuma takka inuu yaadanne wanna qophii takkatti hin qabu. Ani baga jala bultii geettan isinin jechuu fi isini goreeyyuu baga geettani. Duraanillee kun wajjumaan deemna isin ganneen deemnu. Wajjin kiyya galatoo agana yaadachiifte galatoo. Kanaafuu wanta barbaaddaniif waan isin barbaachisu hunda isinii qopheessina. Isin deemu bichaa qophii ta'a. Ani maali kana dhiisii akka itti na jalaa bade ture malee amma inni kana ta'e waa waree wayii dhaga'e irrumaa badee bar samoon waree wayii isiin maal isiin seeta wareen kuni guddate biyyatti maa ol gahe maali amma baajii uffatanii deemanii sun dhoowwame jechaan dhaga'e. Baajiin inni sun hin jiru ka bara darbee ture bara san akkas jedhanii ture bara nan jiru eeyyamameera jedhanii hin deemna maraafuu nu qophoofne jirra waan barbaachisu uffata feetan kireeffachuuf feetanii wadhisiisuuf amma xiqqoo guyyaan jala bu'ee jira isinii kireessinaa waan fuune hundanuu isinii fuudha anatu isinii fuudha waan uffataan har'a keessa deemuuf bicha guyyaa san wajjin deemnaa galanni rabbii haa ga'u galanni rabbii gurbaa waan hunda walitti si haa qabu hayye ana himi kaa qofa qophaa'ee qaama kiyya dhiqadhe isin gateen deemnu gaafa deemnu manaa wajjin yaana eebbaan bareeda malee hin faanu maal ana malee irreecha.
Abbe. Warma jirtaay. Seenaa jira miti maal hojjechuu jirtammoo? Ati abba. Nur. Jirta. Nama ciistaa gammoo? Maal ciisaa abbe? Facebook kana gurguru jira. Facebook maal gurgurtare? Irreecha kaa. Jirta ta'uu danda'u. Akkamii? Waliin gaane bitaa. Baay'ee boona. Jirtaati? Jirtaan. Akkam? Maal akka baala faccistare kana hunda? Gammachuu wanta wallaalee irreechi illee yamameera. Gammachuu ciisicha kana goosila? Dhugaa hoggaa meeqa lafeen meeqa itti cabne Tole. waggaa dura waggaa 150 waliin jibane barreen gaddaa sakaalaa nu godhani barana cabsine rabbiin galannaa gahu isa gammade dhugaa Kanaaf ciistaaree deebitee maal isa gammade reefumaan Facebook alaalutti jira. Finfinni lafa qabna malee nama kan qabne hin beektu maa. Itti gallaga Tole kanaafuu maal daree itti maal? galle maaliddaa kun gaafii hin qabu deemuun Eessa? irreecha qabu. Laati. Dee Akkan kana keessa hin jiru. ati baar rakkoo qabda irreechaan adeemnetta Rakkoo maayyuu hin qabu. innum ta'un Maaliif? deemuu qabna malee. Akkamitti deemta? Waan bara dhingada darbe osoo beektu barallee deemnetta? Durallee dhiiga kennaa finne miti har'allee dhiiga kennaa gadhaabannaa hin hafnu. Dhiiga keenya akka finne beekne garuu dhiiga keenya keessatti finne immoo dhiiga keenya nu jalaa badhetti jigee jira. Amma immoo deemnee dhiiga keenya bara baraan dhangalaasuu qabna nuti. Hin ta'un Tole. itti ciccinee dhiiga hojjisuu hin taane itti galleetiniin deemu qabna bakka murteessina. Maal jechuu? Akkana jechuun maal jechuu? Taayee dadhaba. Nama du'e na yaamta qoyati. Maal gaatu fuula sana fakkaatee waan. Nama du'e na yaame aniifis ni garagara. Taayeen kan biraa an kan biraa. Taayee kan jettu harree kan jettaati. Tole waan Maal godhu maa hundaaf. Amma adeemu bakka. tole waan hundaafuu yaadni keenya gaariidha. Anis hin deemna. Amma kan nurraa eegamu wanti hundiyyuu atillee jettee ertaanis jedhee jira. Haa ta'uti garuu kun ayyaani kun kan nama hundaati, kan Oromoo hundaati, kan sabaaf sablammii hundaati waan ta'eef ayyaani kun nuti irraafne taanaan namni hunduu hin jiraata garuu nuti illee aadaa keenya kana keessaa qooda fudhachuu qabaanna waan taateef ayyaama waan hundaafuyyuu anis yaada kan kee fudhadheera deebisuu keetiif illee galatoomii amma deemnee uffata fudhannu silaayyuu isaa kanatti hodhisuuchuuf hin dhaqabnu waan ta'eef deemnee kireeffannee adeemnu tole olii galeenis nan deema sirriitti. Uffata garuu uffata kana haalli ammoo manatti argennaan yaadaan ka'e eessaa fudhanna eenyuun bira eessaa Mana uffata gammachiisa kan jedhamu hin beektu immoo as Mana uffata daandii gammachiisa. irra karaa baay'isa konkolaataa irratti yaa. Aadaa namoonni aadaa Oromooti. Aadaa safuuf duumaa uummanni Oromoo kaleessa irraa kaasee waggaa 150 irraa kaasee hanga har'aa ittiin as ga'edha. Nuti immoo warri duraan darbe nutti dabarsee deemeera. Nuti illee immoo aadaa kana fuudhee dhaloota dhufuuf dabarsuu deemuu qabanna waan ta'eef dirqamaanis wanti nu hambisu hin jiru kanaafuyyuu kaanee deemna. Dhugaa kana jennaan irratti irraa hafuun qabnu uffata garuu uffata jaagaru. Uffata isaafillee fuunee deemna. Hojii maanacha waan deemu kaasallee fuunee dhufnaa rakkoo qabu qaba. Hafuun isa qofaa miti. Tole. Waa yaadadhee jira. Maal? Uffata abbaa jaamboo. Isaan gandee nama dagachuu hin qabne iyyuu. Nama dagachuu hin qabne. Nuti hafnee isaan deemoo iyya malee kanaafuu isaaniifillee fuuna tole amma hundaafuu yoo Isaallee fuuna hundaafuu bakka tokko qabnee fuunee Tole. sapiraayis goona. Walumarra. olii galle. Been adeemnu bakka. Tole shaadee. Faale dooriti undi bidide ayga male sirbana Ay. Oi, maal ibboo? Cidha qabna kaa cidha qabnu. Cidha qabna. Cidha oduma namatti namatti callisaniituma akkanuma fuudhanii galani. Ati waan biraatu waan cidha maalii qabnu fakkaanna? Waan maal qabnu fakkaanna? Awuu cidha eegaa isin laala. Amma saniiti kosummaa dura teessani koon nuu taa'e. Ati koo maa isin laalaan maaliin ta'a isin Eessa taa'etaan immoo biyya maal taa'u? Abaaboo si fakkaanne. Gise ta'a. Duraa bareedee? Duraa uffata kaanta si busheessi ada akka badaa bareedan dhugaa kan caaltan malee. Baga gammadde. Akkanatti kun bareednee deemaa jira. Miidhagaa. Ati illee immoo nu faana bareedee akka deemtuuf siifillee wanta siif ta'u siifnee dhufnee jirra biinuma wanta adeemte. Anaafis moo? Anis qophaa'ee. Waan qaben. Garuu waan tokko. Maata. Uffanni jiraa? Eeyyani. Uffata finnee Abbaa jaamboo natu sii fuudhe jedheeni karaa irratti ilaalu itti guutee dhufe garuu anuyyuu kiyya dagadheera bakka isaa fuudhee deema anis amma. Koora kiisiin deemini. Abbaa jaamboo. Abbaa jaamboo. Nuti abbaa jaamboo dura balbala baana. Eebbasaa irratti malee baana. Hin baata. Abbaan jaamboo hagammaan dhufne. Abbaan jaamboo uffata qayyarachuu seene. Abbaan uffata qayyarachuu seene kottaa yaati.
Akka bubbo sirraa bareedee. Ana di isin caalaan irraa bareede. Sirraa bareedee. Isin caala. Isin caalaan irraa. Ijoon. Ima wajjin. Taa. Isin jala hakaatu farriti. Farriti isin jala hakaatu ijoon. Amin. Meen ulee bisaa karaa deemnu kana karaa milkii eebba kennallee ka irreecha kenna ka nagaa ka waa hunda. Rabbi akkana nu bareechise kana mee callisaana jalaa baay'ee ture. Mucaan kun tanaan dura laalaa natti dhufe ani yaadaan badee bosona taa'ee yaaboo. Amma inni natti dhufeetuma akkana jedhe kanallee na shallamtanii kaa kun amma gaadama san keessaa kabira kanama baay'eetu ima jira hin arga. Amma kana hunda ka yaaddan ka Oromoon keenya akka tokko taatu barbaaddan ka irreessaan Rabbi nu ga'e galanna Rabbiin haa ga'u. Isinillee nama guddatu Rabbi isin haa taasisu. Rabbi immoo argitanii akkanumaan jaalala duriin jirre san nu haa kennu. Rabbi nu haa kennu. Rabbi isin haa kennu. Irreessa baranaa kana immoo kalaala argitee hattaa taffiin hin duun. Tukaana warra ajaa'u malee warra nu tuqu malee. Warri immoo tokko ta'e akka itti nagaan galu. Nagaan Rabbi irreessa kana deemsisee nu haa deebisu. Hunduma isaatu biyyattii teenya nagaa nu haa godhu. Biyyi teenya lolli kun waraanni kun Rabbi nurraa haa dhaabu. Misoomni keenya haa guddatu. Wal nu haa taasisu. Oromoon tokko haa ta'u. Biyyattiin nagaa haa argattu. Rabbiin isin waan kana yaadee muluu isaa yaaddanii waliin geettan umriin keessanillee dheeraa haa ta'u. Aadaan bareedduun gadaam teenya bareedduun Rabbi nu haa deebisu. Rabbi nu haa deebisu. Milkaaya argadhaa gammadaa Rabbi karaa nagaa geessee nu haa deebisu. Akkana jenna isin maal jette? Mee abbaa kiyya maal jette? Haa qabattu jedhaneetu nu maal jette? Maarree ol taane wajjin haa kaanu. Haa qajeellu. Naanu ol naa jedha. Hayyee. Yaa